Tole akkam jirtu fayyumaa nagaadha jecha har'as deebii dhufeera. Har'a wanta irratti haasa'uu barbaadu ijoolleen baay'een illee hin beektu garuu warri haaraa reefu mana madaamee dhuftanii fi hojjechaa mallee turtanii wanta kana tarii hubannoo keessa kan jirtan yoo jiraattanii isin yaadachiisu barbaade. Maalidha innis yeroo baay'ee 2-3 taanee wajjiniin hojjenna. Yeroo aarrufaa afaan keenyaan yerootti madaamee arrabsinu jirra. Walii keenya immoo gaafatti isaaniin jara hamannutu jira. Kanaafi akka of eeggannoo goonuu jedheen tokkoffaa mana kaameraan jiru of eeggannoo cimaan barbaachisaadha. Dhuma sagalee illee gadi qabamee haasa'amee riikoordiin godha kaameraan jechuudha. Tokko kana lammaffaa immoo kaameraan dhossaa yoo kutaa keessan keessa jiraate yoo shinti beetii keessan illee jiraate appilikeeshiniin ittiin ilaalamu jira gatii ta'ee fi ibsaa keessatti kaameraa godhamee jiru yoo jiraate kaameraan dhossaa yoo jiraate kanaan barbaaduu qabna jechuudha. Of eeggannoo gochuu qabna. Lammaffaa immoo silkii madaamii warri fayyadamtanii fakkeenyaaf amma bilbila bitan nutti jettanii silkii kan isaaniitiin kan madaamiitiin riikardii warri maatiif keessan obbolaa keessaniif hiriyoota keessaniif illee warri keessanii afaan keenyan beekan jettanii inamattuun afaan oromoodhaan afaan amaaraadhaan akkas nagootii akkasidha manni kun naan taane akkasin ta'a jettanii. Kanaaf irri isaanii kolfaa fakkaatanii madaamonni baay'een yeroo fudhatanii deemanii sarraatanyaa kan ጓደኛ isaanii yookaan kan maatii isaanii bira dhaquudhaan birriinsii kennaa naahikii jedhan yerootti eegsisantu jira jechuudha. Kanaaf rakkoon akkasinirra gahu hubattanii of eeggannoon barbaachisaadha jechuudha. Maaltu na mudate kanarratti ani kan hin irratti haasa'uu barbaade gidduu kana ollaadhaa nama gargaarsa iyyuu deemne nuni 3 taaniif kan deemne Itoophiyaawii 3 fi Ugaandaa 1 4 taanee jirra. Mana kifliin hin jiru manyataa wayii gatii turuu fi kaameraan hin jiru iddoo sana. Garuu dubartittiin silkii ishee bantee nu qadda'aa jirti. Hamaan dubbanne laakkata isaa ta'e malee jechuudha. Kanaaf ituu yeroo sana wal argine hamaa dubbanne irra ta'e riikoordii goote dhattee hiiksiste jechuudha. Kanaaf irri isaaniitu kolfanii illee keessi isaanii hundi akkuma fuula keenya keessi keenya sadda gatii ta'ee fi of eeggannoo gochuu qabnaa kan jedhudha. Gara biraatuma kanaan haasofnu nama mudannoo akkasii qabuun wajjiniin haasa'e jechuudha. Maaldha mudannichi madaamiin tokko birrii dinaara 20 laattee riikardiin kun maal jedha riikardii 20 naa hiikettee gaafatti. Achi intalli fuutee dhattee gaafa dhattee ilaaltu intalli sun balleessaas balleessiteetti riikardii ishee xuruun turre jechuudha. Kanaaf yeroo sana silkiin kun ni daargeetti kanadha naa bilbila jettee riikardii keessa tokko sanarratti bilbila ishee keessee turte. Intalli kun immoo sana fayyadamtee bilbilteef. Madaamiin kee akkasitti riikardii kee hiiksisaa jirti badii jettee ni dafiiti. Maaliif yakka ture kan isheenis hojjettee turte. Yakka yeroo jedhu yaa'u wanta isaan hin eeyyamne gooteetti. Kanaaf akka kana obbolaa walii ta'u iccitii walii dhossu wal dabarsinee laachuu dhiisnu. Intala sana asirratti galatoonfatee hin darbu. Maal jettee ani afaan kana hin beeku. Afaan Somaaliyaa softi kana nama biraa hiiksifadhu jettee ofirraa jirti. Garuu ijoolleen keenyas immoo birriif jettanii wal dabarsitanii waliin laatina. Birrii immoo dhiisaan jedhu fudhadhaa. Garuu yoo isheen hamaallee dubbatteetti ta'e obboleettii keessan kana dabarsitanii laatina. Lakki isheen xuruudha siin jette akkasiin jettenne gaarii goonee hiikne yoo danda'ame akkuma obboleettiin keenya kun gootee walii bilbilee of eeggannoo walii laachuu qabna. Wantoota silkii keenya immoo akka argine jaratti laachuu hin barbaachisaa miti. Maaliif immoo keenya yuutuubii keenya waan adda addaa xalafuu gatii danda'anii fi adaraa ijoolleen mana madaamii jirtan ammas ni danda'ame
of eeggannoo godhaa. Jara arrabsuu afaan hin beekan jettanii in eegsifatu. Ijoollee isaanii arrabsuurra arraba keessan eegaa. Rakkina manaa nu baasee gatii ta'ee fi amma rakkoo keenya sana xumurannee gallutti nutti mi'aayes nutti hadhaayes biyyi namaa biyya namaati. Adaraa kanarratti of eeggadhaa jechuumaafanii yoo jaallattanitu ta'e yaada koo laayik godhaa. Of biratti immoo nulisina sheer godhaati. Nama tokko lama fayyadiin nafu waliif daddabarsaa. Chaanaalii koo sabskiraayib godhaa sin jedhaa. Nagaatti.